Hermiin deebitee jirti jechuudha. Akkuma kaleessa waada isiniif galee viidiyoo galgala waraabanii turanii baay'een keessan argitaniittu yoo harka fuunee hordoftoonni gurreetu jalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa godha galata rabbii jecha. Egaa Hermiin kaleessa mana Abeelitti dura Abeel akka argee dubbatee ture achi immoo mana isheetti viidiyoo waraabamee ture jechuudha yuutuubii kan ishee irratti. Egaa Hermiin deebitee ufteetti garuu qalabatiin harka ishee irra hin jiru. Baay'ee kan nama ajaa'ibsiisu immoo qalabatiin harka ishee irra hin jiru. Moo ana bichaatu hin argine. Dhugaa rabbii hin jiru jechuudha. Ilaalamee lubbi jaatinna meebii mucayyoon kun rakkootu uumamee jira. Fuulli isheellee fuula ifaa miti. Hermiin dur hin golfitii hin naasoftii Abrahaam faana baay'ee fataa jetti turte. Yeroo ammaatti garuu qabbanuuftee deebitee jechuudha. Ani garuu taa'ee yeroo yaadumaa inni beektu hordoftoota kiyya. Yeroo tokko gaa'ila maatiin namaan eeyyamne hin ta'u. Mucaan kun amma maatiin isheen beekanii gaafa qalabatii goote. Maatiin isheen beekanii akka nama kana jaallatte. Ishii haa ta'u. Obboleessi ishee kun jira ishee bira. Eessa akka ukattu eessa akka turte amma kana obboleessa isheetti maaf hin himtu yoo obboleessa ishee ta'e jechuun obboleessa ofii oksuuree bicha wanti baay'een wanti giraa nama galu jira jechuudha. Dhugaa rabbii anaaf taa'ee wanti kun giraa namatti gala. Meebii maatii isheetusu wanta kana miidiyaa irratti argee eeyyamamoo ta'uu dhiisuu danda'u. Maaliifii ruttaarra wanti ga'ee jira waan ta'eef Hermiirras bor hin ga'a wanti kun. Abrahaam dubartii tokkoon qabbanaa hin ta'u. Dhugaa rabbii kanaaf maatiin ishee kana sodaatanii mucaa kanarraati Abrahaam irraa kutuu barbaadanii fakkaata akka yaadutti. An akka yaada kootti hin jee malee nageenye kana. Meebii immoo yaada biraas qabaachuu dandeessi. Yeroo biraan dubbadha jettee jirti waan ta'eef jechuudha. Gini immoo mucayyoon kun keessi ishee baay'ee miidhamaadha akka ilaaltanitti. Fuulli isheellee haala gaarii irra hin jirtu. Qabbanofteetti Hermeellaa durii miti bakka. Gin nama ajaa'ibsiisti dhugaa rabbii. Yeroo tokko jaalalli gadheedha jechuudha. Dhugaa rabbii eessatti geessee akka nama darbatu hin beekani. Dhugaa rabbii kana mucaan kun amma Abrahaam hin maluuf. Abrahaam ol kan ta'etu malaaf. Maaliif bareedduudha dhugaa rabbii wanti itti hafee hin jiru. Bareedduudha. Gin immoo argitanii miti abbaa mucaa immoo jaallatte jechuudha. Jaalalli immoo waan nama hin goone hin jiru. Jaalala kanaaf immoo waagaa baay'ee kaffalaa turte. Bicha rabbi waan hundumarraa nu haa eegu. Shamarran baay'ee dogoggorra waan ta'eef dogoggorra keenya kanarraa rabbi nu haa eegu jechuun jaalladha. Like, subscribe, share godhaa please.